Hayyee egaa har'as kitaabuma sirnaa keessaa mata duree tokko qabadheetoo dhufe. Mata dureen har'aa hariiroo gosaa fi gadaati. Egaa gosaa fi gadaan hariiroo akkamii qabu? Gosti maalii kan jedhurree yaada gaggabaabaadhaan ibsuu yaala. Egaa akkuma kanaan dura ibsaa turre sirnoonni xabboo hundi isaanii ijaarfamni sirnoota xabboo irratti manaa jalqaba. Manaa jalqabee qe'eetti ba'ee achi gosa ga'ee sana booda sabarratti diriiree hojiirra oola. Seera fi heerri tolfamee hojiirra oola. Manaa jalqabaa ijaarsi sirnaa manaa jalqaba hoo jennu utubaa dhaabbannaadha jechuudha. Haadha warraa fi abbaa warraa walitti dhufanii utubaa dhaabbannaan sirni achi jalqabaa jechuudha. Sirni tokko jedhee kan jalqabu achirraayi. Egaa abbaa warraa fi haati warraa yeroo qeerrummaa fi qarrummaadhaan jiranii otoo walitti hin dhufiniin dura waan mataa isaanii qabu. Dhuunfaa dhuunfatti jechuudha. Abbaan warraa yeroo qeerrummaadhaan jiru wanni inni akka dhuunfatti qabu karaa qabeenyaa handhuraa warri kenneef ta'uu danda'a. Akkasuma immoo waan hojjetateetoo guduunfaa mataa isaa qabaachuu danda'a. Karaa ulfootiin immoo karaa wantoota aadaa fi duudhaa ulfootiin immoo meeshaalee akka eboo, waantaa, affaarroo leencaa, kolbaa qeerroo kolbaa qeerroo hin jedhu waan maqaa cuubee jedhamtu hin beekamti wanti kun. Kolbaan qeerroo kun seera guddaa qabdi gaafa walitti dhufanii. Kanaaf hin tuquu barbaade asirratti kolbaa qeerrootii fi meeshaalee amma tuqe kana qabatee dhufaa jechuudha. Qabateetoo gara fuudhatitti dhufaa jechuudha. Karaa ishiitiin immoo yookiin immoo karaa qarree heerumaaf kaadhimamtee sanaan immoo wanti jiru. Egaa goromsa handhuraa warri kennuuf karaa qabeenyaa ni jiraata. Kana malee waan ulfoon ishiin akka dhuunfatti qabdu tokko fi inni guddaan callee mataati. Callee mataa jechuun callee dubaroo siin jedhamu. Takka joomoree siin jedhama natti fakkaata iddoo tokko tokkotti. Calleen tun egaa callee mataa irratti tolfamtuudha. Dubarri takka yoo geessu yookiin immoo dubarri tokko takka jabaattee ganna 10 ol natti fakkaata waan akkasiirra yoo geessu calleen tun in labbaasamtii fi yookiin immoo haatiin tolchitii fi itti gootii jechuudha. Callee dubaroo tanaa kan ishiin qabdu inni biraa siinqee haati gaafa heerumtu harkatti kennituufi. Waan kana lamaan jajjaboonni wantoonni birootirra yoo jiraachuu danda'u garuu wanti ammaan irratti xiyyeeffachuu barbaade maaliif gosti akkamitti dhalata waan jedhu ittiin agarsiisuudhaaf yaadota kana kaase. Egaa jarri kun haadha warraa fi abbaa warraa kun kanaan heera heerumaatiin walitti dhufu. Heera heerumaatiin walitti dhufan kanaanii utubaa dhaabbatu. Utubaa dhaabbatan kanatu gaa sirna jechuudha. Utubaan sun muudaa qaba waan ta'eef sirna. Callee kun callee tanatu mataarraa bu'ee gaafa heerumtu haati dhirsaa in labbaastii fi labbaasaa jechuun egaa callee mataarra turte sana gara mormaatti gadi buusudha. Fi sirna ateetii wal qabata wanti kuni. Sirni ateetee yookiin immoo seerri ateetee baay'eedha. Sana ammaa fi hin tuqu. Garuu sirna sanaan kan labbaasaan kun godhamu jechuudha. Callee sana mormarra mataarraa buustee mormatti innaa buustu callee kan mataa ishii kan warra ishii itti dabalti. Akkasumas calleen dabalataa akka guddatuuf itti daddabalamu jiraachuu danda'a. Sana daddabalanii gara callee mormaatti buutii jechuudha. Callee mormatti buute tanatu gaa callee warraa ta'a. Gaafa wal horanii ijoollee godhatanii sa'a namaan horanii callee sun callee warraa jedhamti. Maatiin yookiin ijoollee warra sanarraa dhalatan waggaatti yeroo tokko sirna wadaajatiin yookiin immoo sirna maatii manatti qophaa'uun callee takkittii sana qabu waan ta'eef shiidha waliin muudu jechuudha. Wiirtuun dhugeeffannaa isaanii kan jalqaba akka borootitti kan qabanii callee sana taati jechuudha. Shiidha muuduu. Egaa muudaan akkuma kanaan dura jedhee muudaa sadarkaa gadaatti hin jira. Sadarkaa manaatti immoo isa kana jechuudha. Egaa muudaan manaa jalqabee hanga gadaatitti jira jedheera yeroo darbee mata duree wiirtuu muudaa jalatti kaaseen ture. Egaa warri kuni warri callee takka yookiin immoo callee warraa takka calleen tuni callee warraa jedhamti. Callee warraa tana jalatti wal horanii guddatanii dagaaganii hanga abba sagalii yoo ga'anii
callee tana biratti dabalataanii firri walirraaffatee akka hin alagoomnee fi wiirtuu biraa immoo kan deebisee maatii tokko taasisu. Maatii addaan bal'atee hanga abba sagaliitti addaan bal'atee fagaate kana addaan fagaatee akka nafneef immoo wiirtuu haaraatu tolfama. Wiirtuu sunis wiirtuu gosaati. Sunis immoo bokkuudhaan wajamaa jechuudha. Kanaaf bokkuu gosaa asitti dhalataa jechuudha. Abba sagalirra innaa ga'u bokkuu gosaatiin dhalata. Bokkuu gosaa dhalate kanatu gaa babal'atee bokkuu gosa bal'ootti bal'atee akkasuma immoo bokkuu ardaa guddaatti bal'atee sana booda bokkuu waliigalaa kan akka sabaatitti fakkeenyaaf akka Oromootti bokkuu Oromoo kan jennu sanarratti gahaa jechuudha. Egaa amma akkuma dhalootattuyyuu wanti barbaadaa jiru bokkuu Oromooti malee bokkuun gosaa ammayyuu jira. Rakkoo gama sanan yoo magaalotaa fi haalotii tokko tokkoon barsiisaa amantaatii wal qabatee bakka tokko tokkotti miidhaan irra ga'uudhaan dhokatee ta'e maleedha. Bokkuun gosaa ammayyuu bakka yuunuma jira. Amma rakkoo guddaa kan ta'e bokkuu sabaati. Wanni xiyyeeffannoon yaada kootii fi qorannoo kootiirra isarratti waan ta'eef isarratti xiyyeeffannoon kiyyarree achirratti. Egaa gara yaada koo har'aatitti yoon deebi'u gosti bifa kanaan dhalata. Callee irraa ka'ee callee jalqaba callee warraa kan muudu maatii warra saniiti. Maatiin suni bal'atee sadarkaa abba sagalii yoo ga'u gosa ta'a. Gosti sun immoo kan muuddu walitti galtee kan muuddu walitti dhuftee kan muuddu ulfaadha yookiin immoo bokkuu gosaati. Gosti kun haala kanaan eega dhalatee booda calleen biraa immoo warra hangafaa yookiin mana hangafaa keessaa balbala taatee kan baatu immoo kan biraa hin baati jechuudha. Maaliif hangafaa quxisummaan ittuma fufa waan ta'eef jechuudha. Dhaloonni itti fufa waan ta'eef calleen biraa immoo akkasumatti baatee ishiinis abba sagalirra yoo geesse gosa biraa taate gosa san jalatti immoo gosa biraa taatee akkasittiin dagaaginni gosaa itti fufaa jechuudha. Egaa gadaan immoo egaa gosoonni kun bal'atanii baay'atanii akkuma maatiin tokko yoo baay'atu gosaan wiirtuu gosaatiin walitti dhufu gosoonnis immoo akkasuma akkuma maatii sanatti bal'atanii baay'atanii gaafa deemanii akka alagoomaniitu adda adda citanii nafni maaltu taanetu dhufa gadaatu jira jechuudha. Gadaa jechuun hariiroo seeraa fi heeratiin gosoota hunda bakka hundatti babal'ate kana deebisee immoo walitti deebisee akka maatii tokkootitti wiirtuu muudaa fi bokkuu tokko jalatti galchaa jechuudha. Bokkuun gadaa kophaadha jira. Bokkuun gadaatii fi bokkuun gosaa garaagaraa. Bokkuun gosaa akka nama ibsuuf yaale kanatti kan margaatoo deemu. Bokkuun gadaa garuu jalqabuma kennama. Jalqabuma kan tolfamedha. Kana jechuun egaa gosti akka dhaabaa manaa ijaarsa manaa yoo kan fudhannu ta'e ijaarsa manaa kan baadiyyaatti mana citaadhaan ijaaramu. Ijaarsi manaa dhaabaa qaba. Dhaabaan sun immoo dagaleedhaan deebiseetoo jabeeffamaa jechuudha. Dhaabaan sun akka gosaatitti yoo fudhanne dagaleen immoo gadaadhaa jechuudha yookiin immoo seeraa fi heera gadaatii jechuudha. Haala kanaan wal utubee gosaa fi gadaan hariiroo bifa kanaatiin tokko ta'ee waliin deema. Warri muudaa immoo akkuma kanaan dura jedhe hariiroo sirnaa uumamaa kan sirneessanidha jechuudha. Gosti wanna jalaa ol yookiin immoo gubbaarraa gadi lakkaa'annuudha waan ta'eef dhaabadhaa jechuudha. Dalgan qabu yookiin immoo dalgattiin wanna hariiroon godhatu oluma guddachuu yookiin immoo oluma bal'achaa deema. Dheerina oliitiin kan deemudha. Seerri gadaa immoo gosoota hunda keessa gadaan immoo miseensi gadaa shananii gosoota hunda keessa waan jiruuf deebisee immoo inni hariiroo heeraa fi seeratiin dagalee ta'eetu dhaabaa dhaabate kana fakkeenya akkuma amma fakkeenya manaa fudhanne san jechuudha. Dhaabaa dhaabate kana dagaleedhaan deebisee walittidha jechuudha. Egaa gadaan akka kana maaliif miseensi tokko fakkeenyaaf muudana yoo fudhanne miseensa muudanaa yoo fudhanne gosa hunda keessa jira jechuudha. Gosoota Oromoo kana hunda keessayyuu muudanni bara saasan keessa hin jira. Garuu gosti isaanii garaagara. Gosa garaagaraa keessa jiru garuu miseensota akka qabu jechuudha. Kanaaf akka gosa isaaniittis akka gosaatitti wanna ulfaa gosaatiin yookiin immoo bokkuu gosaatiin hojjetamutu jira. Heerri kan kenne heerri fi seerri kan kenne. Akka miseensatti immoo akka biyyaatitti hojjetu jechuudha. Yeroo akka miseensatti dhufan akka biyyaatti hojjetu yeroo bokkuu gosaa jalatti immoo waan gosaatu hojjetu jechuudha. Haala kanaan egaa gadaan deebisee gosoota kanaan deebisee maatii tokkotti galchaa jechuudha. Maatiin inni itti galchu suni muudadha. Akkuma kanaan dura jedhee muudaan tokko
Muudaan bokkuu 5 of jalaa qaba. Miseensa 5 jechuudha. Miseensa 5 gadaa. Miseensi 5 sun immoo maatii nama 5 ta'aniitu warra tokko ta'u jechuudha. Miseensi 5 sun Oromoo guutuudha. Oromoon guutuun miseensa 5 sanaan ala hin jiru waan ta'eef Oromoon guutuun sun immoo akka warra tokkootitti buluutitti jechuun muudaa san jalatti dhufeetu kan qumbii fudhatee waadaa galee kan sirna gadaa gaggeessu jechuudha. Kanaaf maatii tokko ta'ee jechuudha immoo deebiseetu. Inni gosa garaagaraa ture sun inni ardaa garaagaraa ture sun deebisee immoo miseensa gadaatiin warra takka ta'ee akka warra takkaatitti waa hundaa akka koodee ilmaan koodee takkaatitti akka warra takkarraa dhalateetti immoo deebisee akka gadaatitti seera fi heera walitti bulaa jechuudha. Caffee fi odaa takka qabaata bokkuu fi muudaa takka qabaa jechuudha. Gosa gosaan ni qabaatu jechuudha waan gosaatiin karaa gadaatis gosaan bokkuun gosaan jira. Bokkuun gosaan jira. Karaa immoo hidda latiinsa gosaatiinis ulfaan gosaa hin jira jechuudha. Hariiroon isaanii kana. Ulfaan gosaa hariiroo hooda fi abbaa dirreetti waan wal qabatu. Hooda fi abbaa dirree yookiin immoo abbaa biyyummaatti waan wal qabatu ulfaa gosaati. Ulfaa gosaa gosa xiqqaadha hanga gosa bal'aa fi hanga sabaatti kan jiru abbaa dirreetiin dhimma dirreetiin abbaa biyyaatiin kan wal qabatu isa. Bokkuun gadaa ammoo waan seeratii waan bulchiinsatii waan bulchuuti waggaa 8 jechuudha. Gahee waggaa 8 bulchee kan darbu jechuudha. Waggaa 8 booda hin darba kan itti aanuun dhufaa hin darba. Bokkuun gosaa garuu abbaa dirreeti. Garaagarummaan isaa kanaa jechuudha. Abbaa dirree jechuun hin darbu inni waggaa 8 waan jijjiiramus hin jiru itti fufa waan ta'eef dhaloota lafti tun amma jirtutti uummanni kun amma lafa sanarra jiraatutti bokkuun sun abbaa dirree ta'ee itti fufaa jechuudha. Garaagarummaan bokkuu gosaatii fi bokkuu gadaa isa kanaa jechuudha. Egaa haala kanaanii sirni guutuu ta'eetoo deema. Sirna keessatti egaa namni gosa hin qabne tokko miseensa gadaa qabaachuu hin danda'u. Akka gadaatitti yoo fudhanne namni gosa hin qabne miseensa hin qabu jechuudha. Birmadii, meelbaa, alchiisa, muuda namichillee kan jedhamu horachuu hin danda'u. Jalqaba maal ta'uu qaba? Gosa qabaachuu qaba. Maaliif kuni ta'ee miseensa qabaachuuf biyya bulchuu jechuudha. Waan biyya ittiin waan dhimma biyyaa haasoftu miseensa qabaatte jechuun. Sana gochuudhaaf immoo jalqaba manaa jalqabee yookiin immoo manaa qe'eedhaa jalqabee hanga gosaatitti seeraaf safuu hooda hangafaa quxisuu akkasumas safuu fi hooda waaqaa lafaa waan sadarkaa gosaa fi gosaa gaditti maatii irraa jalqabeetoo godhamu san keessatti kan hirmaate yookiin immoo kan qooda qabu kan achi keessaa guddate ta'uu qabaa jechuudha miseensa horachuudhaaf. Maaliifii miseensummaa san kan kennisiisu gosa waan ta'eef jechuudha. Yoo gosti hammachiisamee yookiin immoo yoo kan dhalatu ta'e hin hammachiifama. Gosatti makamaa jechuudha. Daa'imni tokko dhalattee guyyaa 40 booda hin hammachiifamti. Hammachiisa sana ulfaa gosaatitti hammachiifamti. Ulfaa gosaatitti hammachiifamte jechuun miseensatti makamtee jechuudha. Gosatti makamtee jechuudha. Gosti beekamtii kenneefi jechuudha. Yoommoo nama gosa keessaan dhalanne ta'e yookiin immoo saba biraa ta'e kan guddifamu yookiin kan moggaafamu ta'e seera moggaasaa guutetu dura gosatti eega dabalamee booda warri fudhatee gosti eega fudhatee booda adeemsaan booda miseensa fudhachuu danda'a jechuudha. Miseensa gosa sanaa keessaa yookiin immoo miseensa gosa san keessa jiru kan warra sanaatitti fudhatamaa jechuudha. Guddifachaadhaan yookiin immoo moggaasaadhaan fudhachuu danda'a. Yoo dhalootaan gosa san keessaan dhalanne ta'e jechuudha. Karaa biraa dubbiiwwan gurguddoo sadarkaa biyyaatii fi waan heeraa fi seera wal qabatu yoo ta'e maleedha. Dhimmi hooda safuu hangafaa quxisuutiin akkasumas hooda waaqaa lafaatiin wal qabatu wantoonni safuu wal qabatan baay'een isaanii sadarkaa uuma bokkuu gosaatiitti yookiin sadarkaa warraatti kan dhumu dubbiin warrumaan dhumu muudaa callee jalatti dhumu hin jira. Kan bokkuu gosaatiitti ce'urree hin jira. Bokkuu gosaatirra wanti ce'e hoo jiraate seera gadaatiin yookiin immoo seera caffeen tumteetoo galte caffeen barasanii jechuudha. Miseensi gadaa barasanii tumeetoo galee ilaalamaa jechuudha. Rakkoowwan jiranirree adeemsa kanaan furamuu jechuudha. Irra deebi'ee gaggabaabsuudhaa fi dhaabaa manaa yoo fudhanne yookiin ijaarsa manaa yoo fudhanne gosti dhaabaa manaati. Gadaan dagalee gadaa sana mana sana cimsee dhaabuudha. Soraa fi gubbaan isaa manni sun hoggaa guutuun isaa xumuramu immoo soraatti godhamee itti ajjeeramee maariigamee miidhaga. Maariigamee miidhagsuun soraa itti ajjeeru sun seera. Seera gadaa kan ittiin akka wanni sun itti fufu taasisu. Manni ijaarame suni
dagalee fi dhaabaa qofaan itti fufee mana ta'ee jiraachisuu hin danda'u. Maal ta'uu qaba seeratti itti tumamu. Akkuma sana seerris itti tumamuu qaba jechuudha sirni tokko naa diriiru. Guutuun mataarratti kaa'amtu sun immoo seera guddaa qabdi. Mataan manni yoo ijaarame maal jedhama gullaatii kan jedhamu hin jira. Gubbaarratti guutuu manaa jedhamti. Sun immoo muudadha jechuudha. Muudan sana qadaadee ulfina qaba. Ulfaan suni hariiroo kallattiin kan utubaadhaan wal qabaturree guutuu sana. Guutuu mataarra jirtu yookiin immoo gullaatii gubbaarra jirtu sana utubaadhaan kan wal qabatu ishiidha. Ishiin muudadha jechuudha. Akka maatiitti utubaan sun ishiidha jechuudha. Muudaa san akka muudatti kan fudhatamu isaa jechuudha. Kanaaf ijaarsa manaa akka fakkeenyatti fudhannee sirnarree ittiin ibsuudhaaf. Maaliif wanni jiruuf jireenya Oromoo keessatti raawwatamu hundi isaatuyyuu sirnuma isaa keessa waan jiruuf ijaarsa manaatirree ijaarsa sirnaatiin wal qabata.